Leenkii yaa warri hinnaan faayidaan isaa maali jettanii rifeensa kennaafis faayidaa baay'ee qaba. Tokkoffaa sammuu kennaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Inni lammata rifeensa kennaa dhama isaa rifeensa laafaa xiqqoo isii akka jabaate rifeensi hin buqqaane taasisuuf baay'ee faayidaa qaba jechuudha rifeensi. Ammallee warri rifeensa halluu rifeensa galfachuu barbaadanii yeroo torbe keessatti yeroo takka yoo fayyadamtan yeroo lama yoo fayyadamtan dandeettanii baay'ee halluu isiniif jijjiiraa jechuudha. Halluu biraa galchuun halluun biraa baay'ee akka hinnaa kanatti faayidaa guddaa qaba hinna waan ta'eef gara hundattuu kun ammoo yookaan rifeensa ol deebisa yookaan gad deebisa olumaan ta'e gammaan xuurra gizee takkitti hinna fayyadamutu irra isiniif afdala. Hinna maaliif jennani tokkoffaa zayitii waan barbaadde itti gootalle waan ta'eef kanaaf faayidaan hinna baay'ee faayidaa guddaa argattan jedha inshaallah biiznillaahi. Halluu biraa galchuuf hin boo'ina. Isuma kana yeroo fayyadama sammuu keessaniif faayidaa qaba. Dhama rifeensa keessaniitiif faayidaa qaba. Baay'ina rifeensa keessaniitiif illee faayidaa qaba. Buqqa'iinsa isaatiif illee faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf wantoota itti godhe hunda viidiyoo maaliif jennan addaan mummuree waan ta'eef hin beeytanii baay'ee namaaf hin mijatu. Viidiyoo sanirratti wantoota itti daddabalu hunda ni argitan jedhe yaada inshaallah. Kanaaf isinii viidiyoo sheerii nu gargaara, laayikii fi sabskiraaybii nu gargaara. Yoo wantoota rifeensa dhama rifeensa keessaniitiif barbaadan ammoo laayik godhaa jechuudha. Inni kun ammoo rifeensi nuuf gaachana. Dubartiin rifeensa malee hin bareeddu jechuudha. Duusus isuma qabriitti hin galte waan ta'eef kanaaf rifeensa keessan badaduun yookaan yaaluun baay'ee isiniif barbaachisaa jedhe yaada. Akkas inshaallah viidiyoo itti eeggadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu fayyaa qabdu isinin jedha. Kun maali jettanii yoo gaafattanii Neskaafeedha. Kun ammoo qorumsuudii yookaan mismaarii jechuudha. Kan Oromitti mismaarii jedhama. Kun ammoo zayitii simsimaatii jechuudha. Zayitii simsimaatii. Kun ammoo maayinni kun hinnaadha. Hinnaan akkana bareeda ilaala. Akkatti bareedu argitanii bulee magariisa. Hinnaa asilii jechuudha. Yamanii kun ammoo garanatti guban kun ammoo shaayiidha. Shaayii kun akkanatti qopheeffadhee mo'a akkasii hinnaa haala kanaan rifeensaaf bareechifachuu hedha. Wallahi akkasii maaliif jennaan namni yeroo bahee namni hundi ulaagaa guuttatee hin dhufu. Ani alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni asumaan du'aa naa gootanii yeroo asii achi deemu ta'e yeroo ijaazaa galu yeroo asitti sila mana arabaatiin beeytanii yeroo ijaazaa galu adaadaa tiyya osoo hin taane tuni haadha tiyya jechuudha. Bakka fedhe dhaqee bakka feene waliin dhaqnee waan barbaadde bitadhee waan barbaaddeen fudhadhee akkasitti deebi'aa jechuudha. Rabbiin umrii naaf haa dheeressuuf rabbiin fayyaa naaf haa kennu. Wallahi hatta yoo adda baatee naa bittee naa qopheessitee haala kanaan naa eegdii jechuudha. Adaadaa akka haadaa qaba jechuudha. Walumaa galatti akkas iddoo naaf godhaaf isinin jedha obboleeyyan kiyya. Waa hundarraa isitu naa qopheessee naaf eegaa. Asuma wanti ani isin mul'isuu jiraate bachoo fidadhee akkasitti dhufee saniif isinin jedha. Durbi takka yoo haada bira dhaytu ka guduunfaa garagaraa qabattee dhufti. Saniif guduunfaa kanaan haadha ofii yaadata kan namni gaafa heerume guduunfaa baay'ee argata. Saniif isinin jechuu barbaade kanaaf haluma kanatti qopheeffadhaatiin inshaallah dhufa. Haga yeroo walitti dachaan viidiyoo kanaan inshaallah faana turaa isinin jedha. Kan ajjeefadhe bulayaan kiyya kun kan nyaachisee rifeensa keessa ilaalchi jedhee osoo akkanatti hooseenaa jechuudha. Akkanuma gosansiisee yeroo dalage shaayiinis ho'ituudha. Dirqama wanni kanaan dalagaa jechuudha. Kan kurumbanne akka wanta akka hin taane akkasii bulayaan kiyya akkasii du'aa inaaf godhaa.
isiniin jedha asumaanii maaliif jennaan namni tokko bakkeen itti bu'u bakkee rakkataadha. Duniyaas ofiitti oolu qaama ofiitti dibata ofiin argatu yaani walumaa galatti ulaagaa fi haalli mana hambaa ta'an yookaan wanni namaan mijatu alhamdulillah rabbil aalamiin maatii akkana qabaachuu kiyya abbaa ittiin boona maaliif jennaan gabbaatu waan ofii bitatte waan kokkeen isii feetes waan lubbuun isii feetes naa bittee galte anaafis jechuudha yoo ammootu hatta waan narraa hin bareeda jettee ofiitti wanni taate yoo ta'e fuutee ufa fuunaa galtiini jechuudha haati ofii akkasii namaa gootii jechuudhaani. Alhamdulillah biyyaan baa haa jiraadhu malee haadha lammataa bira jira biyyaan baa maqaaf biyyaan baa jira malee alhamdulillah rabbil aalamiin akkasii du'aa inaaf godhaa fi asumaanii rabbiin fayyaa siif haa kennu ijoollee isii maatii isaanii wajjin hunda isaanii wajjin rabbiin umrii naaf haa dheeressuuni isiniin jedha akkana kana kan maaliif jennaan osoo namaan baa ta'e ka haala kanaa nama yaadachuu miti qibaatii manaatu bittee siif yaadattu jechuudha kuni lafa jala bitamee mana naaf kaayamaa jechuudha kuni gaafa ijaazaa dhaqu ammootu waqtiin qabu waan ta'eef kalas waliin bashannanni raahaa wajjin goone biraa deemaa jechuudha alhamdulillah waan dhabeen qabu ka alhamdulillah rabbil aalamiin fayyaas naa kenni namas naa kenni waa hunda qaba jechuu barbaadeeti akkasii.